Yoo yaashama akkam jirtu nagaan keessan baay'atu haala amma keessa jirruun dhugaaf haqni saba Oromoo yoo ilaalamu jajjabawwan Oromoon qabdu bara durii irraa kaasee dabaan balleeffamuuf ajjeefamuu isaanii agarra. Dabni ammallee taanaan saba Oromoo biraati hafaan jiru. Sabni Oromoo haqa qaba, dhugaa ittiin mirga isaaf falmatu qaba. Haa ta'u iyyuu malee wallaansoon kun deemsa gara bilisummaa gonfachuuf deemutti danqaa ta'ee jira. Jeneraal Taaddasaa Birruu, Jaarraa Abbaa Gadaa, Luba Guddinaa Tumsaa, Nadhii Gammadaa, Hayilee Fidaa, Baaroo Tumsaa fi qabsaa'ota hooggantoota jajjaboo Oromoon qabdu garuu daba qaama biyya nan bulcha jedhuun hojii isaanii osoo hin xumuriin akka ajjeefamanii fi achi buuteen isaanii kan wallaalchifame hedduudha. Qabsoon sabni Oromoo qabsaa'u maaliif diina hamma kana horachuu danda'e? Akkaataan sirna biyyi Impaayera Itoophiyaa kun itti ijaaramtee fi baroota 150 keessa darbaa dhuftee akka sabni Amaaraa fi sirni Amaaraa gaggeeffataa turetti ijaaramaa waan turte. Fedhii saba Oromoo galmaan ga'uuf sirni kun takkuma mijachaa hin turre. Olaantummaan sirna fiyudaalizimii, sirni abbaa lafaa, sirni kooministii matummaa qabsaa'ota Oromoof saba Oromoof nagaan jiraachisuu kan isaan dhowwee ture. Biyyi amma ijaaramtee Itoophiyaa jedhamtuu fi sirni federaalaatiin bulaa jirtullee saba kanaaf boqonnaa kennuu fi hin dandeenye. Inumaayyuu rakkisuu fi beektota gurguddoota ishees hidhuu, ajjeesuu fi balleessuu itti fufee jira. Dhaloonni amma dhufee fi eenyummaa isaa haga tokko barate qubee generation jedhamuun beekamuu, afaan isaaf, aadaa isaaf, eenyummaa isaaf quuqama kan qabu, ofirra darbee biyyaaf jajjaboota hedduu kan horate dhaloonni qubee biyya kanaaf qoricha ta'ee osoo jiru ammallee sirni duraan biyya kana rakkisaa ture ammallee itti fufuuf dhugaa saba kanaa haqaquuf, hamilee rukutuuf, olaantummaa isaa kabachiisuuf daran dhidhiitachaa jiraachuu namuu kan argaa jirudha. Egaa dhugaan hin qallatti malee hin cittu akkuma jedhamu sabni kun dhugaa ofii isaatii waan qabuuf, aadaa eenyummaa, namummaa, beekumsa ittiin of bulchu waan qabuuf dhiibbaan alagaa irraa itti dhufu kamuu isa jilbeenfachiisuu kan hin dandeenyee fi inumaa dhaloota kana dandamachuu hamma hin dandeenyetti sirni dur abboota keenya miidhee biyyee nyaachaa akka jiru argaa jirra. Sababni isaa sabaaf sablammoota hedduun of baruu, of ta'uu fi eenyummaa ofii isa durii waan beekaniif diddaa isaanii agarsiisaa fi kan ofii ijaarrachaa jiraachuutti jiru. Egaa dhugaan humna qabaa, ni qallata malee hin cituu, gatii kaffala malee hin mo'amuu. Dhugaa qabnaa, haqa qabnaa, ni mo'annas. Biyya dhugaan hin jirree nagaan hin jiru. Isaan kunii fi kumaatamni ilmaan Oromoo ammallee mana hidhaa jiru. Yakka hojjetan hin qaban. Gaafa hayyoota kanneen hidhan biyya jeeqan jedhanii garuu erga isaan hidhamanii caalaatti biyyi jeeqamte. Erga sanaa dhiigni uummata nagaa hedduun dhangala'e. Qabatamaatti kan biyya jeeqaa jiru eenyu akka ta'e addunyaan ragaa baate. Nama seenaa hin yaadanne seenaan yaadatu, seenaa kaleessaa irraa barachuu dadhaban, otoo dhugaa dabsanii, otoo Oromoo salphisanii, otoo hayyuu hidhanii eessayyuu ga'uun hin danda'amu. Yoo nagaa barbaaddee dhugaa barbaadi. Nagaan sobaaf hololaan argamuu hin jiru. Free all Oromo political prisoners.